akka jirtantti nagaan keenya sinada qabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube channel keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan odeeffannoo biyya keessaan tibbana kana haalawaa fi miidhagaan badhaasni fi yaadannoo wareegama waggaa shanaffaa goota saba artiist Hachaaluu Hundeessaa kabajamee darbeera. Haaluma kanaan yaadannoo fi badhaasa godhameerra maatii fi jaalattoota akkasumas dinqisiistonni Hachaaluu bakka argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Skylight keessa qophiin dansaa godhameera. Dabalataanis Siida yaadannoo artiist Hachaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin ijaarame haala bareedaan bakka maatii fi dinqisiistonni Hachaaluu argamanitti xumuramuun eebbifameera. Kun akkuma jiru ta'ee yaada kennitoonni adda addaa siidaan goota keenya haala kanaan hojjetamuun isaa nu gammachiiseera jedhan. Itti dabaluunis magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa hunda keessa hojjechuun barbaachisaadha. Haqni isaas maatii fi uummata Oromoof bahuu qaba jedhaniiru. odeeffannoo birootiin oomishni warqee Gaambeellaa kan barana dachaa 8 ol dabaluu ibsame. Naannoo Gaambeellaatti oomishni albuuda warqee kan bara baajata 2017 kiloogiraama 5,000 ol ga'u biiroo misooma qabeenya albuuda Gaambeellaa beeksise. Kunis oomisha kiloogiraama 650 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa argameerra dachaa 8 ol dabaluu ibsameera. Naannichi bara kana ji'oota 12 jalqaba keessatti warqee kiloogiraama 5,000 fi 295 ol baankii biyyaalessaatti galchuusaa itti gaafatamaan biiroo qabeenya albuudaa naannichaa obbo Ujulu Giloo Ujulu himaniiru. Bara baajata 2016tti hammi warqee naannichaatti oomishame kiiloo 650 ta'uu ibsuun haaluma kanaan oomisha warqee kana bara darbe wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu dachaa 8 dabaluu agarsiisa. Akkuma jiru ta'ee haaromsi dinagdee maakroo sadarkaa biyyattii hojiirra ooleen naannichaatti oomisha warqee guddaa akka argamsiisa ibsaniiru. Oomishtoonni warqee oomisha isaanii salphaatti baankii biyyaalessaatti galchanii fayyadamuu akka ta'an haala mijataa uumeera jechuu isaanii odeeffannoo DHPI irraa argame ni mul'isa. Albuuda warqee naannichaa kanaan dura yaaddoo nageenya irra kan ka'e irratti akka ture yaadachiisuun haa ta'u malee yeroo ammaa nageenyi fooyya'aa jiruun oomishtoonni warqee dandeettii guutuudhaan akka hojjetan taasisuu ibsaniiru. Bara bajata kanatti ji'oota 8 jalqaba keessatti warqeen toonii kiloogiraama 22 fi 500 gara gabaa alaatti akka dhiyaate gabaasuun keenya ni yaadatama. odeeffannoo birootiin mormii Keeniyaa irratti namoonni 10 ajjeefaman namoonni 100 lakkaa'aman madaaniiru. Keeniyaatti lammiileen 10,000 lakkaa'aman daandiitti ba'uun mootummaa biyyattii walii amrootaan dorfamu irratti hiriira mormii gaggeessan irratti yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamuu Amnesty International fi Koomishinii Mirgoota Namoomaa biyyaalessaa Keeniyaa beeksisan. Mormii roobii kaleessa gaggeeffameen mormitoota poolisii fi gaazexeessitoota dabalatee namoonni 400 biiroo madaa'uu Aljeeziraan gabaaseera. Poolisiin Keeniyaa mormitoota waliin kan walitti bu'ee wayita waggaa tokkoffaa hiriira mormii mootummaa bara 2024 lubbuu namaa galaafate yaadachuuf hiriira nagaa taasifan tureetti. Waggaa darbee labsii gibira mootummaan Keeniyaa baasee irratti mormii taasifameen namoonni hedduu ajjeefamuun kan yaadatamudha. Dabalataanis namoonni hiriira bahan hedduun dhaadannoo ruutuu aangoo bu'uu qaba jedhu dhageessisuun mallattoo mormii karaa nagaa bulchiinsa isaa agarsiisuufis baala muka qabatanii bakka viidiyoo mormii Naayiroobii agarsiisarra mul'atutti poolisoonni gaazii imimaanessu wayita hiriirtotatti darbanii fi mormitoonnis qufaa ija isaanii haguuggachaa dawoo argachuuf fiigan mul'ata. Mootummaan mormii kana TV fi raadiyoon kallattiin akka hin tamsaasne dhorkullee dhorkan kana garuu mana murtii olaanaa magaalaa guddoo Naayiroobii keessatti argamuun kuffiseera. Mormituun BBC'n dubbise tokko ammoo egaree ijoollee kootiif falmachuuf hiriira mormii kanatti akka makamtee himteetti. Akka biyyattii kallattii sirrii irra akka hin deemne natti dhaga'amaa jetteerti. Ameerikaan meeshaalee waraanaa gaarii gara Yuukireen erguu dhaabde. Yeroo Raashiyaa waraana Yuukireen irratti cimsitee jirtu kanatti White House meeshaalee waraanaa gaarii gara Yuukireen erguu dhaabuu beeksise. Dubbi himaan White House Anna Kelly akka jedhanitti tarkaanfiin kun erga qorannoo dameen ittisa Ameerikaa deeggarsa waraanaa biyyoota
biroo irratti taasisee booda fudhatame. White House akka ibsutti kun karoora yaada madoorsa Ameerikaaf jedhu jalatti raawwatame yaada bulchiinsa Trump jalatti mul'achaa ture waliin wal qabateera. Tarkaanfii White House kana ilaalchisee haga ammaatti gama Ukrainiin irraa wanti jedhamee hin jiru. Gabaasni kan BBCti. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.